ሰላም እንዴት ናችሁ? ዋንቲያ ሰለሞን እባላለሁ። ዛሬ መጣሁት በተለየ ስራ ነው። ዛሬ የአቅመ ደካሞችና የኦቲዝሞች መርጃ ተቋም ነበርኩኝ። ዛሬ ያሳለፍኩትን ውሎዬን ላሳያችሁ ነው ከነሱ ጋር አብረን እንድናይ። በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ጌርጌሴኖን አይምሮ ህሙማን መርጃ እና ማገገሚያ ማዕከል። ያው ጌርጌሴኖን የተቋቋመው በ1998 ዓመተ ምህረት ነው። ስንጀምር እዚህ አካባቢ አልነበርንም። ጦጦ ማርያም አካባቢ የተወሰኑ ህሙማንን ይዘን ነበር የጀመርነው። የቦታ ጥበት ስላጋጠመን ያንን ቦታ ትተን እዚሁ መጥተናል ማለት ነው። እዚህ የወንዶች ማዕከል ላይ ነው አሁን የምንገኘው። የወንዶች ማዕከል ላይ 360 ወንድሞቻችን ይገኛሉ። እንደዚሁም ደግሞ ቅርንጫፍ አለን ሴቶችን ላይ ያስቀመጥነው ከቦታ ጥበት የተነሳና ወንዶችና ሴቶችን በጋራ ለመንከባከብ በጣም ከባድ ስለሆነብን 210 ሴቶችን ላይ ያስቀመጥነው ማዕከል ማለት ነው። ማዕከሉ ከተመሰረተ ቀን ጀምሮ ከ1050 በላይ የነበሩ በአጠቃላይ እርዳታ አግኝቷል። ከነሱም 450ዎቹ ድነው ተሸኝተውልናል ማለት ነው። ይሄ ሲሆን ለ18 ዓመት ያህል በክራይ ቤት ነው የኖርነው እና በክራይ ቤት እያለን መንግስት ያለብንን ችግር ዞሮ በማየት 3000 ካሬ ሜትር ከሊዝ ነፃ የሆነ ሰጥተውናል። ህንጻ ግንባታ ጀምረናል። ስለዚህ ባላችሁበት ሆናችሁ በመትችሉት አቅም በጣም ያሳዝኑ ልብን የሚነኩ እህትና ወንድሞቻችን በጣም የተማሩ ምሁር የነበሩ ባለ ማስተርስ ባለ ዲግሪ ባለ ዕውቀት ያላቸው ወንድሞቻችን ናቸው ዝቅ ብለው የምናያቸውና ለነሱ በመትፈልጉት አይነት እርዳታ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ላይ ዛሬ መታችሁ ብታዩ ያሉበት በጣም በምንም ማይመች ቦታ ላይ ነው ያሉት። ገደል አፋፍ ላይ ጫካ ውስጥ የሚገኙ ወንድሞቻችን እነዚህን ሲሆን ተመችቷቸው ሳይሆን ያው ያገኘናቸው ከገንዳ ለቅሞ ሲበሉ የነበሩ ከቱቦ ስር የሚያድሩ የነበሩ እህትና ወንድሞቻችን ስለሆኑ እነሱ ለመርዳት እነሱ ለማገዝ መታችሁ ብታዩንም እንደዚሁም ደግሞ ባገኛችሁ በቴሌግራም ላይ ገብታችሁ በጌርጌሴኖን ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ያው ሰርች ስታረጉ ስለ ጌርጌሴኖን ሙሉ መረጃውን ታገኙታላችሁ። እዚህ ድረስ መታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለ ጎበኛችሁን በምን ያገኛሉ? ስልክ ቁጥርም ሆነ ወይም ደግሞ እዛ ላይ ታፔላው ላይ 6860 ኦኬ ብላችሁ ተጫኑ። ብሮሸር አለን። እሱ የምታገኙን ብሮሸሮችን እንሰጣለን። በዛ ብሮሸር ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ሙሉ ስለ ጌርጌሴኖን መረጃ ታገኛላችሁ። መታችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ። 6860 ኦኬ በማለት ባላችሁበት ሆናችሁ የጌርጌሴኖን አባል ትሆኑና ሜሴጅ በገባ ቁጥር ኦኬ ስትሉ ፍቃደኛ ስትሆኑ ያው ይቆርጣል ማለት ነው። ስለዚህ ባላችሁበት ሆናችሁ ወገን ለወገን ደራሽ ነው። ህንጻውን ስንገነባ ወይም ደግሞ ስንጀምር ምንም አይነት ነገር ኖሮን አይደለም። ህዝቡን ተማምነን እግዚአብሔርን አምነን ስለሆነ ባላችሁበት ሆናችሁ እንድትረዱን በህሙማኖቹ ስም እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ዛሬ እዛ ተገኝተን ቆሎ፣ ውሃ፣ ጁስ፣ ምግብ አሰርቼ ያው እዚህ ተገኝተናል። አሁን ደግሞ እናከፋፍላለን። ትኩስ ነው እንደው ማለት
وانت جالس هذا فولو سبسكرايب ያረኩልሽ ነው ያለው አመሰግናለሁ አንካራ ሴት ነሽ አመሰግናለሁ እኔ ናት ደግሞ ለሳይሊና ብሎ ነው አንተዋለች ሁላችን አይታችሁ አፈመተናል ስላያችሁ ስትከታተላችሁ እናመሰግናለን ያው እዛ ላይ ብዙ መረጃ ሰጥታለች እና ያው ያሳዝናሉ በቀጣይ ደግሞ ለተኛ ምዕራፍ ላይ የሴቶች ያሉበት የኦቲዝም እና የአቅመ ደካሞች ቦታ መረጃ እንሄዳለን ማለት ነው ስትከታተላችሁ እናመሰግናለን ኢጋሞ አራ wantoonni namoonni irratti duula jiran akkasumas immoo wanta jechantaan arrabsaa qeeqaa akkasuma wantoota adda addaa namni akka namoo hin guddata malee duubatti hin deebi'u akkuma argaa jirtanii namoota gargaaruu waan akkasiiti hojii jechuudha hojii namoota akkanaatiif kan kenname jechuudha namoonni deebitee nama gargaaruudhaaf yookiin immoo riyaas yoo qabaatte Marako qaba kuni እንግዲህ ijoolleen tokko kan akkaataa itti guddisa badiini beektumi waan akkasiiti dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko garaan nyaatte maaliif jennaan miciyyoon tuni dubbachuu baanan akkuma boochee jiraattu jedhaniiti malee odoo beekanii namni beeku hin jajjabeessaa jabaadhu akka kufanitti nafanii gorsa adda addaa kennuuf turan ingidiya akkuma argaa jirtu wanti waaqayyoon dadhabame hin jiru kinoosheen rakkina ishee san keessaa baatee qormaata hedduu san keessaa baatee har'amu hanga nama gargaartutti illee dhuftee jirti ingidiya nama tuffachuun yookiin immoo nama qeequun gaarii miti carraa asiif taa'u hin beektu qabeenyas qabaattedhaa fi intiin jettu so qabeenyi ni baddii qabeenyi fiteessa jechuudha hundumti namni hedduun akka warri fooqee ijaare qabeenya wajjin dhalan maaliif ganaa daa'ima xiqqishuudha guddattee bakka guddaa ga'uu dandeetti nama waa hedduu danda'uudha nama daa'imti xiqqishuun tuni har'a waa baratteetillee nama bakka guddaa ga'uu dandeettudha kanaafuyyuu warreen irratti duulaa jiranii akkuma hojii isaaniitti ingidiya nagaa nama qeessiniif baay'atu akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ingidiya nagaa sinin gaafannee waa'ee waartiyyaa waan haasa'aa tureefi ingidiya akkuma beekamu waartiyyaan nama baay'ee ijoollee baay'ee tattaafachuu dandeessu akkasumas immoo nama of jaalattuudha maaliif jennaan dhugaa dubbachuuf daa'ima xiqqoo tana taatee baay'ee tokko na ajaa'ibdee nan dhugaa rabbii haalli ittiin tattaafannaa ishiin duubatti illee hin deebitu maaliif jennaan yeroo ammaa akka nama jabaati malee ani akkana argutti viidiyoolee gaafa hojjetu dhugaa dubbachuuf akka nama jabaati malee daa'ima xiqqoodhaa miti kanaafuyyuu baay'ee na ajaa'ibdeena hedduutu akkana ajaa'ibsiifadhee dhugaa dubbachuuf hedduutu akkanatti tolte maaliif jennaan misiyyoo xiqqoon tuni ganaa guddattee bakka guddaa ga'uu kan dandeettudha kan namaaf fiyyuu kunoo har'a gargaarsa deebi'ee gara fuulduraatti malee gara duubatti hin deebitu homiyyuu jechuudha እንግዲህ namoonni hedduun illee jajjabeessaa jiru jabaadhu jedhuun namni kun gara abaarsa yookiin immoo daa'ima lammaffaa duras isaan hin guddisnee fi kan guddiseef waaqayyo kan nama guddisu kan namaaf kennu daa'ima waaqatu guddisaa jechuudha kanaafiyyuu namni keenya namni arraba dheeratu shaggaa miti war komentii badaa barreessuu fi akkasumas immoo wantoota adda addaa jedhanii hedduutu jira dhugaa dubbachuuf nama ni takkallee hin jirti nama guddoodha lammaffaa dhiyeessee maal jettee gaafa miidiyaa irratti haasoftu namoonni hedduun ishiidhayyuu nama guddoo taatee jechuudha nama akka hodhayyuu hin taateef jechuudha niitis suni ingidiya gina daa'ima xiqqoo tana bakka namni tokko beeynaafaa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ani hin beekukin baay'ee nama ajaa'iba inaafadha malee akkam nu caalte akkam guddatte yookiin immoo nu ol taati akkuma namni keenya maal akkasiin jedhu dhugaa dubbachuuf namni keenya yoo guddatan yoo xiqqoo ol jedhan nama hin jaalatu yoo bakka kadhattuu ta'anii bu'aa jiraatan hin gammadu gaafa namni keenya gisee yeroo nama dhukkubillee naman gaafatan gisee du'an kan akka waan nama azalanii ta'anii too bu'anillee
dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kana namni jireenya namaa kan qanna'u ni jira. Asumti jiraattee guddachuu guddina keetitti illee kan qanna'u ni jira. Kanaafiyyuu waan akkana nama leeffatina nama akkana nama guddachuu danda'u tokko jajjabeessuu bira dhaabbachuu malee sammuu mataa rukutanii gaddeessuun shaggaa miti. Maaliif eenyumtuyyuu jechuudha. Namni harka qabu namni qaama guutuu qabu qabeenya qaba. Aftaamin jedhama malee hiyyeechan jedhamu yoomiyyuu taanan jechuudha. Isheen amma har'a hojjettee waan barbaadde hojjettee of jiraachisuu yookiin immoo maatii ishiitillee kan adda babbaanii jiran walitti qabdee of jiraachisuu ni dandeessi. Bakka maatiin ishii oduu nama gaarii ta'anii isheenuyyuu jechuudha daa'ima xiqqishuu tana nama akkana jirtu tana. Enggih waan akkasiiti kanaafiyyuu waan akkana malaayeffachuun shaggaa miti akka kiyyaatti. Ana baay'ee tokko na ajaa'ibdee haalli ittiin bakka confidence shi gaafa arganii namoonni hedduun hin qanna'u qanaatiin sammurra baay'eetii jira. Kanaafiyyuu qanaatiin shaggaa miti waaqayyoon ishee haa guddisu. Kanuma caalatti kana caaltee akka jiraattu waaqayyoon immoo waan namaaf kaa'e carraa namaaf kaa'e booda immoo bakka barbaadde iyyuu deemuu ni dandeessi. Mucayyoon tun dhugaa dubbachuuf nama biyya Itoophiyaa keessatti haftuu yoo miti. Na akkasiin jedhaa dhaamsa kiyya kuni gorsa obbolummaati. Jajjabeessa inni isiniin jedhaa TikTok ishiitillee guddachaa fi jira. Maaliif jennaan bakka wal bira namni tokko qarshii qofaanii miti kan nama gargaaru yookiin immoo yaadan warreen nama yaada bareedaa jabaadhu warreen jedhan dhugaa dubbachuuf akkaataa isaan natti tolan. Jabaadhu waan bareedaa hojjechaa jirta kan jedhaniin namoota hedduudha. Gin kan mataa gadi qabu kan arrabsu bakka nama bakka san ga'uu hin dandeenyedha. Ana baay'ee tokko ana ajaa'ibee rabbaan koomentiitiin ajaa'ibee kan biraa odoon taane warroota koomentiidhaan arrabsanii wantoota bakka wanta taane amala wanta taane haasaa badaa barreeffama badaa kan barreessaniif isaanii kan bakka namaa ga'uu hin dandeenye kan gara duubatti kan deebi'u kan hojjetee tarree of jijjiiruu hin dandeenyedha nama akkasiin isiniin jedha. Waan dhaggeeffataniif galatooma.